Taphoota Premier League England torbee 18ffaa guyyaa kaleessaa taphatameen Manchester United guyyaa kaleessaa Newcastle simachuudhaan goolii Patrick Dorguun galcheen 1-2 injifachuu danda'eera. Taphoonni Premier League England torbee 18ffaan guyyaa har'aas taphoonni torbaan ni taphatamu. Guyyaa har'aa Nottingham Forest fi Manchester City sa'aatii 9 fi walakkaa irratti waliyyuu morkatan. Arsenal Brighton waliin, Brentford Bournemouth waliin, Burnley Everton waliin, Liverpool Wolves waliin, West Ham Fulham waliin galgala sa'aatii 12 irratti waliyyuu morkatan. Tapha filatamaa torbee kana kan ta'e Chelsea fi Aston Villa guyyaa har'aa galgala sa'a 2 fi walakkaa irratti miidaa Chelsea irratti waliin morkatu. Akkasumas taphoonni Premier League England torbee 18ffaan guyyaa boruus taphoonni lama kan taphataman yoo ta'u, Sunderland guyyaa boruu Leeds United waliin galgala sa'a 11 irratti waliyyuu taphatan. Crystal Palace akkasuma guyyaa boruu Tottenham waliin galgala sa'a 1 fi walakkaa irratti waliin morkatu. Qophiin keenya ispoortii guyyaa har'aaf qabanne kan gammaatti dhaggeeffachaa turtanidha. Qophii keenya ispoortii yeroo darba argachuuf chaanaalii keenya subscribe gochuun hordofaa isiniin jenna. Qophii keenya ispoortii birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Horaa bulaa.